Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanalii Abdii Ooroo nagaan qabaa isinis baga jiraataniin jedha. Har'a immoo feesbuukii keenya irratti paaswoordii akkamitti akka jijjiirachuu dandeenyu isinitti mul'isa. Amma xumuraatti na wajjin turaan isiniin jedha. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan yeroo yeroodhaan wanti chaanala kanarraa gadi lakkifamu akka isin bira ga'uuf immoo chaanala kana subscribe godhaan isiniin jedha. Amma kallattumaan gara dhimma keenyaatti dhufnaa jechuudha. Hayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota fuulli feesbuukii keenyaa ergaa haala kanaan nuuf bane booddee amma asirraa isteeppiin na hordoftu jechuudha. Hayyee amma iddoo kanarratti yeroo takka kiliik goona. Achi biratti kiliik erga goone booddee hayyee paaswoordii keenya jijjiiruu waan barbaannuuf nuti amma seetingii yookiin immoo sirreeffamoota adda addaa kan jedhu kana keessa seetingii kan jedhu kana isinittis ni mul'ata jedhee yaada. Kunoo iddoodhuma kanarratti jechuudha. Yeroo takka kiliik goonaa jechuudha. Sana booddee fuula kana gara gubbaatti yoo ol harkifannu security and login kan jedhu kun hin jira. Isarratti yeroo takka kiliik goonaa jechuudha. Hayyee kabajamtootaa fi hordoftoota fuulli kun ergaa haala kanaan nuuf baname booddee banamume fuulli amurratu. Hayyee fuulli kun erga nuuf baname booddee kabajamtootaa fi hordoftoota change password kan jedhu kanarratti yeroo takkaaf kiliik goonaa jechuudha. Hayyee haala kanaan erga nuuf baname booddee fuulli kun current password kan jedhu kanarratti yeroo takka current password kan jedhu kun paaswoordii keenya kan duraan ture kan duraan ittiin hidhanneerru sanaadha jechuudha. Isinis keessanitti kan duraan itti ture sana achi biratti itti gashitu. Anis bakka kanarratti kiyya kan duraan ture sana itti gashaa. Isinis hayyee new password kan jedhu kun immoo paaswoordii haaraa amma irratti jijjiirachuu barbaadan sanaadha jechuudha. Isa isaan fakkeenyaa fi anamma gara kiyyaanii ni jijjiiradha jechuudha. Retype new password paaswoordiidhuma haaraa amma galchine sanaadha jechuudha. Isuma san irra deebinee gashinaa. Hayyee haala kanaan ergaa gashinee fixne booddee save changes kan jedhu sanarratti yeroo takka kiliik goonaa jechuudha. Hayyee fuulli kun erga haala kanaan nuuf baname booddee filannoo lama nuuf kenna. Ammaan tanatti paaswoordiin keenya jijjiiramee jira jechuudha. Akkuma argitan paaswoord cheenjiid jedha. Jijjiiramee jira, rakkoo hin qabu yoo dhiisnes jechuudha. Garuu yoo filattanis rakkoo hin qabu. Kanneen keessaa fakkeenyaaf stay logged in kan jedhu kana waan hin maaliif keessa turuu waan barbaaduuf haaruma kana waa itti fufuu barbaaduuf jechuudha. Isinis kan feetan filachuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan review our device fi yookiin immoo stay logged in jechuudha. Yoo keessa turuu barbaadan isinis stay logged in kan jedhu san filachuu ni dandeessu. Itti aansee immoo continue kan jettu sanarratti kiliik goona. Kabajamtootaa fi hordoftoota koo haala kanaan jijjiirree xumurree jirra. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraa yoo rabbi jedhee dhiyootti hojjedhee isiniif fida. Isinis subscribe, like yoo nama biraatiif ni fayyadatanii yaadan share gochuudhaanis na hordofaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaan tura.